dine wanni guddaan jechuudha. Okay, mee qoy Jibril kiyya wayin si gaafadha. Mucaan tuni eenyu akka achi buuse ni beektaati? Araba moo Oromoo buuse bakka sanitti? Akka wanni nu irraa beenu hin jiru. Saa meeqaa agartee atisi? Du'a mashii achi argineetumaan rifanneetuma viidiyoo waraabne malee jechuudha. Sareen achitti hin nyaatin namni kun beektaa wanna fedhe yoo ta'e hatta muslima ta'e kiristaana ta'e nama tokko du'aa tokko yoo argite. Okay, naa gala saa meeqaa agartee ati? Ganama agartee moo galgala agartee duutusi? Ganama subii sa'aatii lamatti argine sa'a lama sa'a dalagaati jechuudha. Jibril kiyya fiidiyoo ati waraabde argeen jira. Fiidiyoon sani ooyiruu keessa bakka citaa wahii jirutti mucaa ati fiidiyoo waraabde. Akkamiin hagama keessan takka ammoo dallee ooyiruu teessin akkamiin seene makiinaan isii achi buuse san? Makiinaan hin seenne bara bakkeen biyyeen hin jiru kinoo bare bakkeen sun filfila duubatti achi darbanii bara bakkee gara kaan ispaaltiidha. Ooyiruun keessan hagaman qabu bowwaaba? Keessan bawwaabaan gara biraatiin jira. Ulaa akkamiin seenuu danda'a ree ulaa ooyiruu sanii? Ulaa miti barre biyya gubbaan achi kaa'an malee wanni kun waan dammootu makiinaan seenanii keessa kaa'anii miti. Naannawa isiin kaamte faantii makiinaan jirti gommaan? Gommaan makiinaa hin jiru ispaaltii irra kottee namaatu tura kottee namaa karaa san deemetu jira malee faana namaati malee makiinaan ispaaltii irraa booda. Okay, faantii namaa takka moo lama moo sadii? Nama meeqani gaadhaan san? Hedduudha namni namoota qachi yeroo sadi bangaalonni illee naannoo san jirti nama hedduun dalaganii gara nama 100 wayiiti. Bakka san dhaqanii ilaalanii daddabanii jarriin sodaatti dammoo warra iqaamaa kana biraa agarraan hin dhiisanii uummata sodaattee girriitti dachaate. Ayyee galatoomi waan siin jedhu mucaan sana hangam takka bubbulte achi jechuun sa'a akkamii kaafamte achi maaltu kaase yoo? Sa'aatii 10 kaasan sa'a 10 nu dammootu. Sa'aatii 10 jechuun sa'aatii 4 jechuu keetii mi? Akka Itoophiyaatti? Akka Itoophiyaatti sa'a 4. Ati ganama sa'a 2 agartee mucaan sa'a 4 kaatee jechuudha? Sa'a 4tti makiinaan dhufanii jechuudha. Makiinaa hedduudhaan dhufanii. Eenyudha isaan mootummaadha moo makiinaan siviiliiti? Mootummaadha malee siviilii miti. Okay, Oromoo ni jira naannoo sana makiinaadhaan kan dhufe mootummaa wajjin. Nu yeroo sadiitti jechuudha kaachi kannee jirra dammoo jarri dhufuu dammoo arginee jira nu ammoo achi dhaabatu jechuun nama iqaamaa hin qabne. Yaa naa gala. Osoo nu qabanii rakkoodha waan ta'eef nu dammoo yeroo sanitti achi deemeera namni illee dammoo achi deemaa nu jedhe shortaan hin dhufti. Okay, akkanumatti ture yeroo takka mana keessaa gaafii bira. Okay, anaan si gaafata. Gaafii laali abcha obchooniir. Gaafii miciyyoon dhaani qabdi dhiigani qabdi irraa bantanii laaltanii jiin. Jibril kiyya waan siin jedhu. Mucaa san qaama sirraa dhawaa yookaan dhiiga wayii takka ammoo itti agartanii jirtanii isin laaltanii? Nu dammoo baanaan maramteerti beektaa kan irraa warre fuuluma kana gara fuulaa kana irraa warre malee gara miilaa wanti allaale takka hin jiru. Uffata harka isii irra dammootu dhiiga jira harka isii jechuudha harka isii irra dhiiga jira. Okay, battaaniyaa meeqaa jira isii gubbaarra? Battaaniyaa takka. Amsoolaa jechuudha? Okay. Uffata guutuuf irraa qabdi shiita? Waa hunda mataarraa maasara? Shiita guutuu irraa qabdee. Okay, harka isii irra dhiigaa jira? Malee addatti uccurraa qabdee uccurraa martanii ilaalle bakka isin dhoomte akka rasaasa ta'e akka ulee namaa ta'e akka hudhaa namaa ta'e. Ilaalle akkasii jechuun kaa yoo ilaalle wanni kun beektaa itti dhiyaattee yoo ilaalte yookaan basmaan si qabuu danda'a akkamitti jechuudha nama du'e akkamitti harkaan qabda harkaan qabuun ta'u jechuudha. Battaanii haadhuu sodaataa irraa marree ilaalle nuti. Okay, namni du'e shurufkaa takka ammoo riyaa wayii qaba waan ta'eef yoo isin dhiyaattan fooliin jira jechuun duun si bubbulte moo akkami? Jawala sirreessi Jibril jawala sirreessi kutaa kabira deebi. Mee dubbadhu? No sagaleen jiru. Erfoon irraa baasi jawala. Dhufkaa qabdi fooliin ni kaa isirraa duutuun si bubbulte moo akkami? Fooliin isii wanni ta'u takka hin jiru fooliin isii hin jiru namni duddee bule jechuudha namni tutture jechuudha fooliin ni ta'a garuu fooliin inuma jiru fooliin wanni ta'u takka hin jiru. Galatoome hayyee asuma dhaabbadhu hayyee gaafii bira dabala. Okay, dhiigni raayaa usan yeroo irraa dhaabbatee goggogee jira moo haaree uma fireeshiidha haaree amma dhiigni isiin. Jibril gaafii seeqaatti ni dhageessa moo sin gaafadha? Dhiigni dammootu jechuudha harkumarra akka goggogee jiru malee dhiiga haaraa yeroo saniitii miti dhiigni harkarra gogee jira harkarra jira goggogee jechuudha malee dhiiga akkasitti hin tini miti. Jibril ati ni kakattaa quraana rabbiitiin makiinaa achi buufte takka ammoo nama isin bira buuse akka hin beekne. Wallahi waan barbaadan isinii kakadhaanii faan bilisa. Yeroo makiinaa mootummaa akka kaaftee fi makiinaa isii achi buufte akka hin beekne ni kakattamii?
waan isin barbaadaniin egaa maal taate abbuu fi akarratti dammoo namaan Okay, dabbal bakka tana. Dabbal dhaabbadhu bakka tana. Dhiigni Jibriil keenya. Dhiigni si yeruma san dhoome zaalama bisaa takka keessatti moo guyyaa takkaa fi akkanatti yookaan guyyaa guutuu ture fakkaata. Akkaataa dhiigan si ilaalteen ati dhiigni si isaan kan gamta ka bubbule si fakkaata yaada keetiin. Diinni harkana gogogee irraa bubbulee wallaahi ana akkasitti hin beeku yeroo bira geessanitti ani rifadde wallaahi rifaatu giddi mooraa viidiyoo sanuu dubbatu dadhabee jechuudha. Wallaahi billaa jechuudha viidiyoo sana harkifatu sanuu jechuudha kam tokko hakan. Asirratti dhugaadha dabbal. Wanni mucaan jiru sirriidha. Nama du'e tokko namni laaluun ni sodaata waan ta'eef. Waan takkaan jammaratti isin deebisa amma dabbal. Jammara wanni isin deebisu diinoo kanatti isin deebisa. Diinoon kuni obboleessa mucaatiin isinii fidaa je. Obboleessa mucaa kan nuura leessa. Muniroobsi. Obsi Munir. Diinoo kanatti deebi'aati obboleessa isaarraa fuudha. Obboleessa isaasan itti dawwallee kallattiidhaan. Ibsa amma gaafiin mucaa bira qottee jirti mucaa kana qofa dhagirra amma. Aboo gaddaa baddaa maayikii qabaddaa kulliin keessan. Gaafii mucaadhaa qabdan. Diinoo ati mutii qabadda. Guutuun keessan mutii qabadda. Qoy amma abbaa haqaa burqaa afran kan loo qorataa warra akkasii jirtan gaafii mucaa qabdan. Maal haa gaafadhu? Umurree boontuu murree mucaarraa gaafii. Gama kiyyaan mucaa kana bas waan inni jee guututti amaneetiin jiraan beektaa nama dubbatu tokko dubbii isaa ni ilaalta. Waa'een mucaa nama dubbachuu jiru gurbaa nama dubbachaa jiru akka kiyyatti hangaafii nama booda isa gaafadhu hin qabu. Garuu diinoo kanarraa hin gaafii qaba. Waa'ee diinootti hin bu'ina amma mucaarraa gaafii qabdan qofa naa kaasa waan isin gaafadhu qabdan moo qabdan. Laal qorataa ta diinoo dhiisaa ta diinoo boodeetti deebina as nu bira jira shabakaa isaanii dalagaa mucaa amma laal mucaalee gaggeessina Jibriil. Ani waan tokko gaafachuun barbaada. Oyyee abbaakaa. Abbaakaa dubbadhu. Dhaggeeffadhaa. Dhuguma rabbiitti akkaataan isinitti gaafachaa jirtaniif tartiibni isin deemaa jiru waan natti tolee fi caljee ta'e abbaakaa. Namoonni goonu gabaabduutti tartiiba akka ajaa'ibaatti deemaa jirtan. Obboleessa keenya Jibriil irraa fixannee yoo gaafii takkaa lama gartee burqaan qabaate inni bilaa qabaate ni gaafattan isa dhiifneetuma nam tokkotti hin buuna dubbiin akkam akka ta'u deemtuu fi waa hedduu takka addaan bee jira. Tole fayyaade gurbaarraa fitannee gaggeessinee as dachaana dabbaalii fi maammi itti uffataati. Galatoomi abbaa. Jibriil irraa gaafii xumurree wantu murree. Laal waan tokko jira Jibriil laal dabbaal waan tokko jira Jibriil keenya yoo sagalee kiyya na dhagaa jiraatte iddoo natti. Okay, iddoo natti viidiyoo waraabdee galla keessan dhugaadhaan masiraadha. Biyya Arabaa kana keessatti biyya seera qabdu, biyya seera teknooloojiin diinagdee guddatte keessatti akkamiin reef kana namni fidee mazira aamila qabu. Mazira aamilli namaa karaatiba fudhatee dalagu jirutti darbaan gaafiidha. Nuufuu gaafii turte tole haa ta'u. Itti aansuuni Jibriil keenya viidiyoo paartituu bakka michiyyoo sarreefkitti darbame viidiyoo lafa sanii beekna nuti. Takkaffaa wanni nu godhuu qabdu. Viidiyoo san amma osoo hin ta'in baruu yeroo dalagdu yeroo dalagaa keetii bakka sanii gabbaatee viidiyoo bakka saniif nu waraabdee ispaaltii jettu tanaa fi bakka san jidduu hammam takka akka adda fageenyi jiru akka nu garsiiftu barbaanna akkanumaan sinjaa irraa fixannee Jibriil ati okay Jibriil faana namaa malee faanti makiinaa mucaa san bira hin jirtu mi naannaa isii faana makiinaa wal ispaaltii irraa borbootaan ispaaltii warra jechuudha ispaaltiin bakkeen duubni sun jechuudha duubni biyyee sun jechuudha achiin ispaaltii guddaadha ispaaltiidha. Waan takkaan sitti hima Jibriil. Ispaaltiin nu waraabjin naannoo san viidiyoo. Jibriil waan takkaan sitti hima dhaggeeffadhu. Yoo warri muqiimaa warri iqaamaa qabu isin ayyamsiisee fedha kan keessaniin akka isin bira bultu takka ammoo deebi'anii akka fuudhan isin gaafatanii jiraatanii wanta ati amma asoote kanaan addatti faallaa yoo ka dhufu ta'e itti gaafatamta kana waa abdaami. Kana gara barbaadaniin jechuudhaan wallaahi jechuudha haqarra jechuudha. Jalaan dhiiftee gubbaan na godhaatan haqarra nama kana akka deemuu miti ani waan arge wanni dabsu takka hin jiru. Dabbaal gaafii adeemsa dabbaal Jibriiliin ati dallaala jaan duraanii dallaala immoo namuu akkanumatti dalagatu jeemee waan takka itti Jibriil ati maal dalagaa? Rashaasha moo mazaraadha moo reemoo gaadha moo timira? Ani mazaraa dalaga mazaraa. Mazaraan keessa maaltu qaba? Kuduraa qabaa? Kuduraadha filfilaa fi timaatima minaamin. Dallaala moo hojii dallaalummaa dalagee beektaati? Dallaalummaa wanni dalagee takka hin jiru abbuun. Okay, ayyee wanta ati amma asoote kanaan faallatti namni akka isii isin bira kaa'ee fi nama isin bira buuse akka huba qabdu yoo dhageenye itti gaafatamanii fudhatta. Duuti wanni kun waan du'a namaati. Walumarraa ka fiidoo waraabessi waan ta'eef. Ati dhageettaan walumaa galatti sitti himuwaani. Waan kana waan irraa beeku tasuma ta'ee hin jiru. Arabni ajjeesee nari biraa ajjeesee wanni irraa beeku takka hin jiru.
Viidiyoo arginaan namni haa agarudha. Namni sareen fakkeenyaaf nama tokko fakkeenyaaf osoo achi diinee jenne fakkeenyaaf arabi tokko hin agaru. Fakkeenyaaf nama kana sareen nyaata. Dhugaadha. Ilmi ija namaa kana osoo jetii hin agaru fakkeenyaaf ilma namaa tokko achi sareen nyaata jechuun mee yaadde isin akkamii yaaddanii waan kana haa. Galatoomi. Okay, Dabbal gaafi irraa xumurree bakka nama 850 bu'eetiin dhiifama gaafadhee gaggeessina. Dabbal gaafi okay galatooma isin akkaaniif sareen bakka sanitti nyaanne godhuuf viidiyoo irraa waraabdan hedduu galatooma viidiyoon isin irraa waraabdan gara warra TikTok akka dhufu. Itti aansuun gaafiin an qabu dabbal maziraas laala mana dhageeffadha. Arabni akkami beekee mootummaan akkami beekee maziraasan keessa dhufee miciyyoo tana fuudhuu danda'e. Oromoon lookashina bakka sanii ergeef moo Oromoo reef kamichiyyoo achi darbitee mootummaa fidee bakka san wajji dhufee fuudhe moo waan kana akka danuu baasu barbaanna. Laala bakka takkitti dha. Mee Jibriil irraan si deebi'an moo dhageeffatteetta? Nagaa sagaleen hundaatu kan nuti himne arabicha jechuudha. Arabicha himne deebee namoota Bangaalonni illee hin deebee Paakistaan illee nama san naannoo san jechuudha. Qoy. Jibriil. Guututtu himne jennaan shortaa namoota dhufti. Arabichatti illee himneera shortaa namoota dhufti. Asumaadee asii fagaadhaa asii gaafa asii sin qaban jechuudha. Yeroo takka. Rakkoo keessa sin galchanii jennaan nu achii fagaanne malee. Qoy wayin si gaafadha. Na dhagaadhitaa? Hin dhagaa. Duutuu mucaa agartee kafiilee keetitti himti arabtichaatti bira dalaguutti himti ati. Arabichatti himne arabichatti. Arabticha kan keechi booda maal godhe? Arabichi asii deemaa shortaa yoo dhufte booda isin ballakti booda isin qabu walumaa fuudhee isin deema malee wanni asii isin dhiisan hin jiru takkatti faana keessa asii agarraan namni isin biraa hin jiru asii fagaadhaa hanga shortaan nama du'aa kana asii kaaftee mana hospitaala jedhanii nama kana yookiin chikaappee wanti godhanii miree jechuudha marmaa akka isin itti duute. Okay, arabticha kan kee yoom as dhuftee isin eenyudha maaltu as fide isin hin gaafanne waan takka illee? Wanni irraa beeku takka hin jiru bara abboo inni anaa fi arabichi illee jechuudha nu hunduu jechuudha bakkee dhalannutti namni takka wanni irraa beeku hin jiru bara. Arginee bakka dalagaati argineetuma waraabne malee namni takka wanna itti irraa beeku takka hin jiru. Galatoomi sa'aatiin arabni hoggaa mootummaan dhufee mucaa achii kaasu arabichi ni jira moo hin jiru? Lookshina bakka sanii eenyu ergeef mootummaadhaaf? Wabboo dhagaye walumaa galatti arabichi asii deemaa asii dhufna asii qabdi shortaan amma tana dhufti eega nama du'ee asii dhagame namoonni baay'een argee jira waan ta'eef akka Bangaalee Paakistaanii kun nama hedduu arge. Okay. Asii deemaa nuun jedhe bakka asii fagaadhaa yoo asii sin argan rakkoodhaan nuun jennaan nu yeroo sana achii deemne jechuudha. Ati hoggaa mootummaan mucaa kaasu agartu jechuudha ati? Nu hoggaa isiin kaasu nu fagaannee jirra garuu sa'aatii jarri dhuftanitti fagoodha beektaa irraa fagaannee jirra. Ijaanni agarta. Sa'aatii jarri dhuftanitti jechuudha rasaasadhaan beektaa rasaasa dha'uu dammoota dhuftee. Yaa aadaa biyya kanaatti ni hin beeka dhugaadha. Okay, ati mootummaa ijaaranii agarre hoggaa isin kaaftu? Mootummaa waan ijaan agarre kan qabnu jechuun namni akkamitti jarri jechuudha yoo si agarte akkamitti si dhiifti nama majuula ta'uun beekti bakkeen achi laaltee yoo si agarte akkamitti. Okay, naa gala mucaan kaatee jirti mootummaanis kutee jira ooyiruu deebi'aa arabtichaa isin hin jee akkuma awwala baa isin hin jee san. Kaasanii jiranii arabichi kaasanii jiranii bakka. Gaba beesan deebisi Aminoo deebisi dabbaal irraa xumure naas hin jee maaliif jennaan. Dabbaal isaa bakka gee haa galatoomi jeen. Bakka kanarratti xumuraan si malaala namaa si gola baa. Qoy yeroo takka obsa ati laali duraan dursitee viidiyoo obboleettii akka sareen nyaanne akka bineensi nyaanne waraabu galatoomi tokko ji. Lammaffaa waan rabbi si beeku haqaa fi dhugaa rabbi si garsiise karaa tiktookiinis karaa ittisaala kallattiin bilbila kaastee waan nu jaasute bulfaadhu. Kuni jechuun bare. Ayyoo qorataa maal jetta? Dabbaa kiyya maal seete wallahi mucaa kana meeqoo yoo guuta na dhaga'u jira. Dubbatu dhagaa jira. Qorata. Obboleessi kiyya kun mucarraa bu'aa mucaa dhiise. Laal ammoo mucaaree buusanitti as deebina. Akkam jee? Aboo mucaaree fuu deebisa akka hin deemne maamme. Ameeksi mucaan akka hin deemne. Maamme carraan akka inni gisee takka dhiifama naa godha. Qorataa dubbatu jira obsa. Haqa namaa dho'isuun gaarii miti. Mucaa kana wallahi haa galatoomu. Wauma sirriitti dubbate an beektaa dubbii namaa ni ilaala. Inni mucaa haa galatoomu akka mucoo tana achitti reefka isii bineensi nyaanne akka isiin achitti hin tortorre godhuuf haa galatoomu. Nuti gaafii har'aa qabnu ummata obboleeyyan isii warra ifiin jiru warra gartee maaliif ol baatanii dubbattanii jechuun jiru kana isaan nu deebisa gabaabdutti. Isaan irraa gaafii qabna. Dubbiin bakka jiru jira kana bira gabaabdumatti. Bakka dubbiin jirtu mucaan abboomi. Gabaannee bar mucaan informaatiina nuu kanneen obsa yeroo takka naaf obsa mucaa informaatiina dhaggeeffatanii mi.
dhiigniinis wahaallee gaafanneemi mucaa galatoo mijaati gaggeessa mucaa yeroo barbaadeen nu dhufaati amma abbaa qaa Munir waa tokko dubbata. Tole dabbaal kiyya obsi mamme abbaa qaa Bakka bu'aa bakka nama kuma takkicha kanaa bu'aa mucaa kana galateeffadhaa nu gaggeessa mucaa dhugaa dubbate. Haaqa jiru. maama kiyya galatoomne absi. Duraan dursee obboleessi kiyya Jaabir rabbiin isaa kabaju rabbiin gartee nama haqa dubbatu rabbi isaa godhu. Nama 900 almost 900 irrattiin Nama kuma takkaa sadaqaadha. Nam kun takkaa sadaqeeffachaa jira. Kun sadaqeeffachaa jira ulfaadhu kabajamee ammallee taatu haqa obboleettii teetii baasuudhaaf ijoollee tanaa wajji ijoollee qarree fi qeeroo as keessa jirtu. Tarbiin ogummaadhaan dandeetiin isaan faayee hojii cinaa dhaabbattee akka irratti hojjettu gamanumaan isaa feera ulfaadhu kabajame. Isa Mammee kiyya tiktookiin si yoo si barbaanne itti saalaan si yoo si barbaanne bilbila kan maan nagalaa kaastaa tiktook mammee irratti si affeeramte yeroo si barbaannetti walii galee. Rakkoon hin jiru gara kamiinuu jechuudhaan wal bira jirra rakkoon takka. Okay. Ayyee baabaa kiyya hamtu rabbi. Waan rabbiin irraa beekuun jechuudha. Ani wanni akkana dhalu takka hin jiru waan rabbiin kun irraa beeku jechuudha. Okay galatoomii halkan gaarii bulii hamtu rabbi sirraa qabu. Tole asin deebama. Ammas dachaadha. Dabbaal kiyya asin deebama geeffadhu. Ammas deebine. Ijoollee san nu deebisa amma ijoollee. Maame har tokko naga maan booda dubbiin bikka badde har tokko naga maame amma booda dhageeffadha. Wanni beekuu qabdan dubbiin eeysee jirti akka maaltu haqni bikka dhukatee jira keessaafuu isuma tanaa'uu dhiiquuf kaaneeti maar waa hedduu takkaa dubbatame amma immoo dubbiin jirtu biraati jara keenya takka lama jennee eeysarraa akka eegalluu fi eeysatti akka dhumochuu taa'u haaliqaa beekaa bikkarraa eegalluun daan nama dhiba. Eeysatti waan beektuu dubbiin bikka sadii ka'e tan obboleettii teenya dubbatte tan obboleessi keenya maanta telefoonaan dubbate tan obboleessi keenya reeftu iddoo kana dubbate waan sadinuu wanta qolquban qabdu. Keessaafuu obboleettiin teenya akkaataa isin itti dhoomtee fi akkaataa isin itti duutee fi eeysa akka fidanii fi qaama siillee dhiquudhaaf reefka dhiquudhaaf qophaa'eetiin turee keessin jettee fi ilaalime. Bikkam obboleessi keenya dubbatu jara keenya waan hangam takka dubbiin addaan fagoo. Raacha dubbii harkaan biyyoo dubbii harkaa wanni waan tana nuti callifnee dhageeffachuu jirruuf warreen obboleeyyan kee ijoolleen teenya ijoollee talaatee irra tanaaf ijoolleen suutii jirtuun isiniin baanasin. Lafa tana waan qacarroo beekaniif maqaa bikka tanaa lafa qacarroo waan beekaniif cal jennee isin dhageeffanne rabbiin isin hojjaa jiraatu isin cina jirraa itti uffadhaa bikka irraa kaaftan bikkatti fittan. Galatoomii abbaa asirratti yaada tokko qaba. Tole. Hayyee galatoom asirratti yaada tokko qaba laal osoo namni tokko hin dubbanne mucaan sun haa galatoomu bakkee amma dabbaal dubarratti gaafate sunis bareeda ammoo shurxaan tokko gizeenii fi gartee namni du'e takkaa namni nu wal lolila bakka san dhaabbatuu miti fagaattee deemtarra achi dhaabbannaan atis walumaan deemta mucaan waan sirrii jee jecha qabatamaa jecha nama amansiisu dubbatee haa galatoomu dabbaalattis akkasi gaafatu qabaddaa. Nama du'e achi sigarraan yoo gisee san si fuudhu baatullee deebitee si fuuti. Ammoo asirratti amma laal majammara deemina dubbii bakka awwaalaa bakka diinoo sanitti. Diinoon maal jedhe yoo na amanuu dadhabdan obboleessaa jira obboleessa mucaatii jira jedhe obboleessa mucaa san nuudha dheesha miciyyoota hawaalaa irraa buusuudhaaf warri hawaalaa ajjeesimu. Takka ammoo nama jaalattee jaalalarra duute moo mee akkamitti obboleeyyan siisan haqa lafanii kaan. Amma diinoo nu barbaada obboleessa irraa nu fuudha haqni asirra jira obboleeyyan waan dho'isa waan taateef. Miciyyoon tun gisee isaan duute jaantanatti isin dubbiftee jirti. Lakkii nun dubbifne miciyyoon teenya eegumachi dhuftee nuti sagalee siin dhageenye yoo jaan yes dhugaadha. Lakkii eega waatii dhuftee nu dubbiftee jirti miciyyoon teenya yoo jaan asitti ammas dubbii jira isin galee kanaaf nu deebisa. Mucaa asirra dubbii irraa qabna. Ilma adeeraa siitii ni jira as keessa jira barha ilma adeeraa kajoos ni jira tokko kunoo. Ilma adeeraatiin obboleessa barbaanna. Laala inni nu dhiyeessuu ni dandeechu kiyya kunoo I am love obboleessa miyootiif irraa qabu. Ammas waan amanuu qabdu dallaa dhaggeeffadha. Obboleessa jettanii namarraan fuudhina hanga lakkoofsa biyya haadha siitti irraa fudhattanii akkasirraa gaa hojii deemtan hanga biyyatti. Ibsaa dhiifama nama biraatti qabballo. Ibsaa saba kee kanaan si gabbisa. Gana dhaga'u jiraatte jaran ilaalammaa mee hin wanyu hin goonu bilaashii isin lafaanu mucaalaas dubbisni isaan lachuu dubbisne hundi keessa waan isin gala isin gala. Piliis yoo dhugaadhaan haqaa fi dhugaa baasuu deemne